wantoota hedduu tokko osoo hojjechuu dandeenyu akka nuti hin dandeenye namoonni waan nutti himan qofaaf akka hin dandeenye amannee dhiifne. Qonnaan bulaan tokko ganamaan ka'ee osoo orruu isaa keessa deddeemaa jiru qillee takka lafatti arge. Qillee arge san fuudhee gara mana isaa galchee qillee lukkuutiin walitti make. Lukkuun mana keessa jirtu qilleelee ishiitiin waliin hammattee yeroon gaafa geessu caacutiin qilleelee dhoosanii bahuu jalqaban. Qilleen namichi orruu isaa keessaa argee galche sun qillee risaa waan taateef ilmoon risaatis ilmaan lukkuu kanaa waliin qillee keessaa bahan. Caacutoonni kun hundi waliin guddatan. waliin fiiganii waliin taphatan barrisuuf yaalanii xiqqoo akkuma ol kaanii bararanii kufan irra deddeebi'anii yaalanis xiqqoo ol kaaniituma kufan ilmoon risaa kunis waanuma yeroo ilmaan lukkuu godhan argu godha xiqqoo ol bararee gaddeebi'ee qubata hanga lukkuulee yeroo bararan arge caalaa seentimeetira tokkollee ol ka'ee bararuuf yaalu waanuma hiriyootaa fi lukkuuleen biraa godhan qofaa hordofaa jiraata guyyaa tokko akkuma gara samii ol laaleen risaa guddaa tokko isaa samii keessa ol ka'ee bararu fagootti arge akkuma kana argeen hedduu ajaa'ibee gara haadha isaatti dhaqee inni samii keessa akkasitti ol fagaatee bararu sun maali yoo harmee jee gaafate inni samii keessatti agartu sun mootii shimbirrootaa kan ta'e risaa ja'ama ol ka'ee samii keessa bararuudhaan kan isatti qixxaatu tokkolleen hin jiru jettee himteef ilmoon risaa kun risaa samii keessa bararu san dinqisiifatee ani hoo aayyoo akka isaa kanatti bararuun hin danda'a jee gaafate haati isaatis hin dandeessu ilma kiyya kuni waan nuti dandeenyu miti waan uumamaaf nuuf hayyamamee miti waan akkanaa yaadaa yeroo hin fixiniiti deemii firiif nu annadhu jetteen kanarraa kan ka'e umrii isaa guutuu risaan lukkuu waliin guddate kun osoo bararuu hin danda'in lukkuulee waliin firiif naanaa jiraate seenaan sobaa kan hin dandeessu siif hin hayyamamne waan akkanaa hin yaadin ta'u waan inni hin ta'in akka ta'uuf dirqamsiise seenaa kana yoo sirriitti qaqqabnee ilaalle jireenyi ilma namaatis akkanuma ilaalchi namoonni biraatiif qabaatan akkaataan namoonni biraa itti yaadan yaada namoonni sirratti kennatan hunda yoo ustee fudhatte dhiibbaa guddaa jireenya kee irratti uuma jireenya kee keessatti bu'aaf bahii feete keessa illee yoo jiraatte humna jabaa waan guddaa ittiin hojjennu kan namoonni nu keessatti arguu hin dandeenyetu jira garuu humna sana of keessatti arguu fi ilaalcha mataa keenyaaf qabnu jijjiiruun itti gaafatamummaa keenya malee kan nama biraa tokkolleedhaa miti namoota hedduutu naannoo keenya jira irra hedduun namoota nu marsanii jiranii garuu namoota kana godhuu hin dandeessu nuun ja'anii fi humna akka nuti hin qabne nutti himanidha namoota waan hunda nuti gachiisan akkanaa yoo kan dhageenyu ta'e nutilleen akkuma risaa guyyaa tokko osoo samii keessa bararuu hin dandahin akka lukkutti firii lafarraa guuraa umrii isaa guutuu dabarsee san taanaa quba qabaadhoo kanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya namoota waa'ee keetii kufaatii dadhabbiidhaan haasawwan hunda gonkumaaf hin dhagahin sababuma fedheenuu dandeettii ta'e hin daangessin sadarkaa ol kaatee irra gahuu dandeessu hunda irra gahu hawwii qabaadhu jireenya kee gaafa jiraattu akka risaatti jiraadhu malee akka lukkutti gonkumaa hin jiraatin ani lukkuudha jettee yoo amante akka lukkutti osoo lafarraa hin kaane gajjettee umrii guutuu jiraatta ani risaadha jettee yoo amante immoo akka risaatti waan barara hundaa ol barartee bararaa jiraatta